شاء الله تبارك الله. دعائنا أقول شاشة سيتين ترى كيشو بودا دموها خلاص ما جت ترتي بودا خدمة سترتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي جايسا كم نجافي قدني جرتاني فيديو براتين تيبني بفنيتين ترى أكو ما قرتني كبيك قليتين ترى كنا فين بقراتي ملا كنتي ما بسنيتين الرجل تدا حرر بارك شمو بارك دفيتين ترى سو أستي يرو بريدا كده برسنو سانجر سان وجد ترى لا يدفق دستدا هاروا بنامي duraan bakkee kanas hin jiru magaalaa kan keessa so na waliin daawwadha sanin jedha. Eka ka kuno taa'ee tumaan haasawaa illee haasawaa faayidaa hin qabne takka jennaanini sagalee jalatti saniif maruu fi dirqame achi kaaneet ka laaqana nyaachuu ol seennee foon hedduu yaadee ture akkasitti ka ispiriis maani ol seennee yeroo seennu hedduu takka bareedaa bakkee kunini jechuun akka mooyyaleetti bakkee akkanaa banamee argu kiyyaanii magaalaan guddattee jirti hedduu takka hedduu das jedha bakkuma deemanii footootti kaanii takkii inni jira micidhaa godhatan bakka paarkii akkanaa argu kiyyaaf hedduun gammadee namni dhufee banate immoo nama eessarraa dhufe yoo kan jettan taatanii Harargee irraa dhufee asitti banate nama biyya gara olii sana. Hoteelino Harar jedhamame akkasii keessi isa dammoo akkana fakkaata alli isa bakki teessanii qilleensatti fudhatan bakki bunatti dhagan kan fakkaata kaapolsii yoo taatan dammoo mana xixiqqishaa san keessatti enjoy godhuu dandeessanii biqiltuu jiraachi keessa waan hin jirre hin jirtu nan gaafatina haalumaa girtan kanaan hedduu takka bareedaa oowwahan keessa haa qilleessa bakka akkana argu kiyyaaf hedduun gammadee achi kan ammas nyaata nyaachuuf deebinee laaqanaa nyaannee. Laaqanni keenya kana fakkaata dammoo foon maali nyaatte naan hin jedhan foon islaanati gaafi kan yeroo baay'ee waan na gaafattaniif isaniif himee mana han keessa dammoo akkuma agartanitti aadaa booranaa waan boorana keessatti argamu hundayyuu asirra maxxansanii jiranii iddoo takka das jedha yoo achi deemtan kaalaa kullee yaalli raaxa sirruma gootanii biyya sana kalaahaan maallaquma nyaanne bunaa keenya nuuf dhufee bunaa keenya dhunnee haala bareeda tokkoon nama simatanii haala bareeda tokkotti achi jira bunaa keenya dhunnee tattabannee maal jennee achi kaasanni jiraami haa obbolummaa isaanii obbolummaa teenya sana tagara keenya haasofne haala kanaafaa fashi jechuu turre hedduu das jedha jaalala bunaaf qabu ni beektanii saniyyuun isaniif Abu mucatti waan isin naan jettanii beektanii fataa jedhii naan jette fataa jechuun maal jechuun annaa hin galle dhunnee finnee kunoo haa mucatti dhufte afaan oromoonatti yaasoo didda amaariffanatti yaasofte sanaafi asis demmoo bakka bishaan haasofne haa obboleettiin tiyalleen kaameraamaaniif illee hin taatu because ni haasoftu usii waan jedhuun nustu na kofalchiisti akkana hin jirtu akkana maali jetti. Ala kullee alla akkuma ta'ettu viidiyoo waraabbanne asirra geenne san jedha indii manni kura tanaa ni beektanii obboleetti tiyya islaaratti harkisoo jira du'aa godhaafi because shaashiidhatti eegalu kaameraamaaninnati irraa jijjiiree astideetiin jira maaltu dhagamsi bira dhufu ture gamuutti أنا أقارن لا تمر أنا فكرت كسيكن بتكلم سويتي فكرت باي أمانيسي bakka kanatti falmii wayii eegallee turre kennaa isiin takka jireenya keessatti hin kennamnee fi kennee fi kennaa guddaadha ililli gurrarra godhee fi sa'aatii sanatti wanni na dura dhufe sanuma maashaallah maashaallah tabarakallah du'aa ina godha shaashii deebisee tira
بودا دموها خلاص ما جبتي بودا خانوما سترتي يا الله سيحنتي والله إدو تسجد يرو بريدة تكا ولين دورسني إدو تكاني قمدي ويا سنة جتشود obboleettiin tiyya iddoo haasa'uu jaalatti iddoo kolfuulee jaalatti nama gartanii baqqanii jiran sibbal tokko iddoo yoo itti dhiyaata sila nama sirritti sanii wal barte ana tana na darbitan na fakkaata sanumaaf. Deddeemnee nyaannee dhugnee saa kanarra geenyee amma deemmoo maal godhuu deemna juusuma dhugneetii akkasitti ofirraa galuu deemna. Isaanis deemtee jirti waan reef waasa dhugaa santi fakkaatiin yeroo bareedaadha obboleettii kiyya akka waliin dabarsine akkasuma obboleessa kiyyas akkasii maaliin jechuu haa isaa dagadhee bakka akkasii. Kun akka juusni keenya dhufee dhugnee baanee gallee magaalaa tanaa jechuudha. Naannoo Boorana keessaa soo namni magaalaa tana beektanii badhaasa addaatiin isaaniif qopheessee jira. Koomintii jalqabarra namni badhaasa san fudhachuuf jedhanii magaalaa tana eessaa akka taatee naafii masaniin jedha. Alarraan tana fakkaattii keessanti immoo taanaa fakkaattii laalatii. Irratti hirmaadha saniin jedha carraa gaarii saniif haa ta'uti. Soo hanga viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufutti inshaallah nagannaaf tura saniin jedha. Kalau sana himu demo, kita kita bisa. Bye guys.